har'a namni tokko otoo gaa'elatti hin seeniin waan beekuu qabu qabxii gurguddaa torban isinitti himuu barbaada. Gaa'elli seera qaba. Namni seera gaa'elaa kana otoo hin eegin gara gaa'elaatti seene aarsaa hin barbaachifne kaffala. Rakkoo guddaa keessatti kufuu danda'a. Gaa'elli qoosaa otoo hin taane murtii umurii guutuu nu waliin turu waan ta'eef gorsa ga'aa malee itti seenuun hin barbaachisu. Ati hin jenneen ati lafeen kee lafee korraa foon kee foon korraa argame hin jenne. Isheen kun lafeen ishee lafee korraa foon ishee foon korraa argame jedhe. Isheef kakuu gale. Gaa'ela maaltu xureessa? Ciisicha gaa'elaa maaltu xureessa? Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Ejja jedha. Ejji immoo Waaqa duratti cubbuudha. Gaa'ela duras xuraa'ummaa gaa'elaa irraa of eeggachuun, gaa'ela boodas xuraa'ummaa gaa'elaa irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti dargaggoonni iddoo kanatti balaa baay'eetu isaan argata. Laftitti seexanni isin qoru, laftitti qormaanni guddaan isin mudatu iddoo kanatti. Dhiira tokkoo fi dubartii lama gidduutti, dhiira lamaa fi dubartii tokko gidduutti gaa'elli ta'uu hin danda'u. Gaa'elli ta'uu hin danda'u. Akkaataan uumama keenyaa isa kana hin eeyyamu. Gaa'ela keessatti kutaan wal'aansoo guddaa qabu isa kanadha. Lama ta'anii tokko ta'uu. Salphaatti lama ta'anii tokko ta'uun hin danda'amu. Herreega tokko ida'uu tokko lama yoo jettani salphaadha. Waan lama tokko gochuun garuu in ulfaata. Gaa'elli wal'aansoo qaba. Salphaan seenaa. Otoo itti yaadin, otoo itti hin seenin kan isin yaaddanii fi keessa seentanii kan isin argitanii garaagarummaa baay'ee qaba jechaadha. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa guyyaa har'aas immoo jaalala Waaqayyoo ta'ee jireenya gaa'ela keessaniif kan eebba guddaa ta'uu danda'u sagantaa baay'ee barbaachisaa ta'ee isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ani maqaan koo Luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan hin barbaada. Akkuma kanas immoo amma dhumaatti nu wajjin tura. Sagantaa kanarraa eebba guddaa argattu. Keessumaa gaa'ela wajjin kan wal qabatu, gaa'ela dura, gaa'ela keessatti akkuma kana barumsa baay'ee sanaan wal qabatu kutaa adda addaatti qooduudhaan isiniif qabadhee dhiyaadhaan jira. Ergaa guyyaa har'aa otoo hin jalqabiin dura jecha namni Wiiliyaam Liyoon jedhamu tokko dubbate irraan isiniif ka'uu barbaada. Maal jedha namni kuni? Lafa kanarratti gammachuu olaanaan gaa'eladha jedha. Kuni dhugaadha. Karaa adda addaa warri gaa'ela keessa jirtan isa kana ragaa ba'uu dandeessu. Waaqayyoo gaa'ela keessan eebbisee gaa'ela eebbifama warri qabdani isa kana ragaa ba'uu dandeessu. Gaa'elli lafa kanarratti gammachuu baay'ee olaanaa ta'edha. Egaa wanta gammachuu olaanaa ta'e kana xiyyeeffannoo itti kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee isaa qo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee isaa qorachuun, waa'ee isaa wal barsiisuun, waa'ee isaa wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee isaa wal mari'achuun barbaachisaadha. Maaliif har'a namni wanta baay'ee hin barbaachifneefu yeroo isaa baay'ee balleessaa oola. Wanta baay'ee barbaachisaa fi jireenyaaf murteessaa ta'e kanarratti yeroo dabarsuunii fi xiyyeeffannoo itti kennuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa ergaa kana keessatti guyyaa har'aa barumsa guddaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessumaa egaa gaa'ela keessatti gaa'elli gaarii kan ta'uu danda'u, gammachuun achi keessa jiru guutuu kan ta'uu danda'u namni jalqaba irratti otoo gaa'elatti hin seeniin fuuldura waa'ee isaa hubannaa sirrii yoo qabaatedha. Waa'ee isaa beekumsa sirrii yoo qabaatedha. Waa'ee isaa yoo hin beeku ta'e, waa'ee isaa hubannaan qabu yoo ta'e keessa seenee rakkina keessa bu'a. Yoollee rakkina achi keessaa furuun danda'ama ta'e akka salphaatti hin danda'amu. Gonaaddisa uumuu danda'a, rakkoo uumuu danda'a, miidhaa uumuu danda'a ta'a jechaadha. Kanaaf duraan dursaa waa'ee gaa'elaa beekanii waa'ee gaa'elaatti seenuu caalaa kan gaa'elaa fi eebba ta'uu danda'u kan biraan hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannoo itti kennee isa kanarratti xiyyeeffachaa kan hin jiruuf kanaaf. Egaa dargaggoonni isiniif carraa guddaadha. Kuni ergaa kana sirriitti of jala dabarsuun qabdan. Barumsi kun kutaa kutaadhaan kan inni isiniif dhiyaataa jiru. Kanaaf duubatti deebitanii kutaa darbes tarii warri yeroo jalqabaa isiniif ta'e kutaa lamaan sadan tokko kanaan dura darbaniiru jalqabarraa ka'aati ilaalaa. Inni har'aas immoo baay'ee murteessaa waan ta'eef carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Har'a namni tokko otoo gaa'elatti hin seeniin waan beekuu qabu qabxii gurguddaa torban isinitti himuu barbaada. Qabxii gurguddaa torba baay'ee barbaachisaa kan ta'an jireenya gaa'elaatiif bu'uura kan ta'an namni dhugumatti gaa'ela milkaa'aa barbaadu yoo jiraate waan beekuu qabu qabxii torban isinitti himuu barbaada guyyaa har'aa. Kanaaf hamma dhumaatti na wajjin turaa jechuun barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keessaniif habaayisu. Viidiyoo kana laayik gootanii yoo jalqabdan baay'ee gaariidha. Eebbifama. Inni jalqabaa maal beekuu qabaa namni tokko? Namni
gaa'elatti seenuu fi gaa'elatti seenuu qofa immoo otoo hin taane gammachuu gaa'ela keessaa guutummaatti argatee itti jiraachuu, ittiin eebbifamuu, waaqa durattis nama durattis gaa'ela gammachuu qabu namni qabaachuu barbaadu maal beekuu qaba kan jedhuu fi inni jalqabaa maalidha? Hiikaa gaa'elaa isa sirriitti beekuu qaba. Kana yeroo darbe sirra deebi'ee dubbadheera. Baay'ee barbaachisummaan isaa cimaa waan ta'eefin ammas karaa biraa deebi'ee kaasuu barbaade. Kanaaf nam tokko hiika gaa'elaa sirriitti beekuu qaba. Waan baay'ee jireenya keessan keessatti faayidaa guddaa qabu. Hiika isaa otoo hin beekiin yoo itti seentan maal isin fayyada? Faayidaan qabu jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannoon inni jalqabaa hiika isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Hiika gaa'elaa beekuudhaaf guyyaa har'aa waan hin kaasuu barbaadu waan lama. Wanti lamaan kun maal inni? Hiika gaa'elaa dikshineeriin yookaan immoo barumsi biyya lafaa dikshineeriin hiikaan jechoota gaa'elli kana kan hiiku tokko akka hiika tokkotti fudhachuu dandeenya. Isa caalmaatti immoo barbaachisaa kan ta'e hiika macaafa qulqulluuti. Macaafni qulqulluun attamitti hiika isa jedhus ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif macaafni qulqulluun beekumsa hundumaaf madda waan ta'eef, hubannaa hundumaan ol waan ta'eef, macaafni qulqulluun yaada waaqayyo waan ta'eef, kan macaafa qulqulluu barreesse hafuura waaqayyo waan ta'eef, hubannaa nama kamiyyuu ol waan ta'eef macaafni qulqulluun isarratti xiyyeeffannoo kennuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf akka hiikaa dikshineerii biyya lafaa kanaatti gaa'elli maalidha jettanii yoo gaafattani guuboon jechoota maal jedheetu hiika gaa'elaa? Gaa'elli walitti dhufeenya abbaa manummaa fi haadha manummaa, seera, amantaa fi hawaasa duratti fudhatama qabu kan uumuu fi dirqamaa fi itti gaafatamummaa kan of keessaa qabudha jedha. Kana keessa barumsa guddaa argachuu dandeenya. Tokkoffaan maal argisiisa? Walitti dhufeenya abbaa manummaa fi haadha manummaa. Kun immoo eessatti ta'a? Karaa kamiin ta'a jennee gaafa gaafannu tokkoffaan seera kan giddu galeessa godhate. Gaa'elli seera qabu. Gaa'elli seera qabu. Namni seera gaa'elaa kana otoo hin eegin gara gaa'elaatti seene aarsaa hin barbaachifne kaffala. Rakkoo guddaa keessatti kufuu danda'a. Bu'aa bahii keessaa bahuu hin dandeenye keessa galuu danda'a. Seera gaa'elaa otoo hin beekin kan itti seenu jechaadha. Kanaaf duraan dursee gaa'elli seera akka qabu beekuun barbaachisaadha. Seerri kun immoo amantaa giddu galeessan godhata, hawaasa giddu galeessan godhata, waaqayyo fuulduratti karaa amantaa fudhatama kan qabu, akkuma kana hawaasa duratti fudhatama kan qabu kan uumu. Kana qofa immoo otoo hin taane gaa'elli maal qaba jedha? Dirqama qaba, akkuma kanas itti gaafatamummaa qaba jedha. Dirqama qaba, itti gaafatamummaa qaba. Erga itti seentee booddee waan sirraa eegamu dirqamni jira. Akkuma kana waan ati ba'uu qabdu itti gaafatamummaan jira jechaadha. Kanaaf dirqama kana hin fudhattu, itti gaafatamummaa kana hin baatu yoo ta'e gaa'elli kee milkaa'uu hin danda'u. Yoo itti seentee rakkoo keessa galtaa jechaadha. Rakkoo guddaa keessa galta. Kanaaf inni kun hiikaa isa jalqabaati. Isa kana caalaa kan itti aanu hiikni macaafa qulqulluu baay'ee fudhatama qaba. Gaa'elli walitti dhufeenya qulqullaa'aa dhiira tokkoof dhalaa tokko gidduutti kakuu namootaa fi waaqa duratti galamuun walitti hidhamuu fi saalqunnamtii kan keessummeessudha jedha. Egaa maal jedha? Macaafni qulqulluun gaa'elli qulqullaa'aadha jedha. Gaa'elli qulqullaa'aadha. Gaa'elli waaqayyo duratti akkuma kana namoota duratti gaa'elli qulqullaa'aadha. Walitti dhufeenya qulqullaa'aadha. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu maal jedha? Gaa'elli hundumaa duratti ulfina qabeessaa ta'u, ciisichi gaa'elaas immoo hin xureeffamin jedha. Kanaaf gaa'elli maalidha? Qulqullaa'aadha jechaadha. Qulqullaa'aadha. Walitti dhufeenya namoota lama gidduutti godhamudha. Waliigaltee namoota lama gidduutti godhamudha. Waliigalteen kun immoo dhiira tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti kan godhamu walitti dhufeenya seera qabeessa. Akkuma kana inni guddaan gaa'ela keessatti barbaachisaa ta'e kakuu namootaa fi waaqa duratti galamuun walitti hidhamudha. Gaa'elli kakuu qaba. Namoota duratti akkuma kana waaqa duratti. Kakuu kana lamaaniin nama duratti waaqa duratti kakuu kanaan walitti makamuudha jedha. Kanaaf adeemsa kana hiika kana keessa darbuun baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo kana qabaachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf egaa inni jalqabaa maalidha jechaadha? Qabxiin jalqabaa hiika gaa'elaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Hiika gaa'elaa beekuun barbaachisaadha. Akka dikshineerii lafaatti yookaan immoo akka qabee jechootaatti maalidha? Gaa'elli walitti dhufeenya namoota lama gidduutti kan gaggeeffamu seera, amantaa, aadaa, hawaasa giddu galeessa kan godhate walitti dhufeenya seera qabeessadha. Akka macaafa qulqulluuttis immoo walitti dhufeenya qulqullaa'aa dhiira tokkoo fi dubartii tokko gidduutti taasifamu. Akkuma kana kakuu waaqaaf namoota duratti galamuun walitti makamuudhaan qaama tokko ta'uutiin kan inni xumuramu jechaadha. Kun hiika baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kana beekuu qaba namni tokko gara gaa'elaatti otoo hin seeniin dura isa kana beekuu qaba. Inni lammaffaan gaa'elli kakuu umurii guutuu ta'uu beekuu qaba namni tokko. Gaa'elli bara jireenya ofii guutummaa fi
kan karoorfame malee waliigaltee yeroo gabaabaaf uumame yeroo kaan immoo kan diigamu miti. Waliigaltee yeroo gabaabaa miti. Kontiraata umurii guutuuti jennee kanaan dura hiika namni tokko kenne irratti ilaalleera. Kanaaf gaa'elli walitti dhufeenya umurii guutuuti yookaan immoo kakuu umurii guutuuti. Waaqayyo dhiira tokkoo fi shamarran tokko gaa'elaan akka wal faana ta'anii jiraatan yommuu hundeessu umurii isaanii guutuu bara jireenya isaanii guutuu akka wal wajjin jiraatan murteessa. Addaamii fi Hewaaniin yommuu walitti dabalu ilmaan namootaas akkuma kana. Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 6 macaafni qulqulluu waa'ee kana gaafa dubbatu maal jedha? Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedha. Gaa'elli gargar ba'uu akka hin qabne macaafni qulqulluun dubbata. Sagalee Waaqayyo lafa kaa'a. Eenyutu walitti qabsiise gaa'ela? Nama otoo hin taane Waaqayyodha. Waaqayyotu walitti qabsiise. Kan Waaqni walitti qabsiise kan immoo namni gidduu galee maaliin godhin jedha? Gargar hin baasin jedha. Kakuu umurii guutuuti jechaadha gaa'elli. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Yoonaa ta'uu dideettan jiraadha. Yoonaa ta'uu didee immoo keessaan ba'a. Isa jedhu inni kun baay'ee yaada namaa keessaa dhufuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf gaa'elli kakuu umurii guutuuti. Macaafni qulqulluun isa kana sirriitti ibsa. Kanaaf egaa beekuu kan qabdanii dargaggoonni gara gaa'elaatti seenuuf yaadaa jirtanii yoo akkam ta'e hin oolu. Namni dargaggeessi ta'e dargaggeetti ta'e akka Waaqayyo uumetti yeroo tokkotti tureessaa ta'u ariifateessaa ta'u gara sanatti deemuun waan hin oollee fi sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'elli qoosaa otoo hin taane murtii umurii guutuu nu waliin turu waan ta'eef gorsa ga'aa malee itti seenuun hin barbaachisu. Kanaaf duraan dursinee gaa'ela dura gorsa barbaachisaa ta'e qabaachuun kan barbaachisuuf. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kakuun gaa'elaa kan hidhata ofii wajjin qofaa galan otoo hin taane kan Waaqayyo wajjiniin galanidha. Kakuu gaa'elaa keessa hidhata ofii wajjin miti. Egaa akkuma beekamu akka macaafa qulqulluutti gaa'elli kakuu qaba. Gaa'elli kakuu qaba. Waaqa duratti namoota ragaa ta'an duratti abbaan manaa fi haati manaa yommuu walitti dabalamanii kakuudhaan walitti dabalamu. Kakuun kun kan walii isaanii qofa otoo hin taane kan Waaqayyo wajjiniin galanidha. Kun immoo yoo jalqabe jennee gaafa dubbisnu bara keenya qofa otoo hin taane addaan mataansaa kakuudhaan jannata Eden keessatti kan inni Hewaan wajjiniin walitti dabalame. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irraa yommuu dubbisnu sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame. Kanaafis namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Addaam Hewaaniin gaafa arge maal jedhe? Isheen kun jedhe Hewaaniin. Isheen kun jedhe lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishee immoo foon koo irraa waan argameef namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kan isin dhibu eenyutti himaa jira kana? Hewaanitti himaa jira otoo hin taane Waaqayyotti himaa jira. Addaam Waaqayyo duratti Hewaaniif kakuu galaa jira. Isheen kun jedhe itti agarsiise. Isheen kun jedhe lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees immoo foon koo irraa argame jedhe Waaqayyotti agarsiise jechaadha. Ati hin jenneen ati lafeen kee lafee koo irraa foon kee foon koo irraa argame hin jenne. Isheen kun lafeen ishee lafee koo irraa foon ishee foon koo irraa argame jedhe. Isheef kakuu gale Waaqa duratti kakuu gale. Qaama kooti isheen dhagna kooti isheen foon kooti isheen jedhe. Akkuma kana isheenis jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Lafee kooti foon kooti kan jedhu kun egaa kakuudha jechaadha. Kakuu baay'ee murteessaa ta'edha gaa'ela keessatti. Kanaaf inni lammaffaan maal kan nuti hubachuu qabnu gaa'elli kakuu umurii guutuu ta'uusaa duraan dursinee sirriitti beekuu qabna. Itti qophaa'uutu nu barbaachisa. Keessa seennee kan nu gaabbisiisu waan baay'ee keessa toon seeniin sirriitti itti qophaa'uun barbaachisaadha jechaadha. Inni sadaffaan ammas baay'ee barbaachisaa ta'e gaa'elli qulqullaa'aa ta'uusaa beekuun barbaachisa. Gaa'elli qulqullaa'aadha. Macaafni qulqulluun gaa'elli qulqulluu akka ta'e ifatti nutti hima. Ciisichi gaa'elaas immoo hin xureeffamin jedha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa maal jedha? Gaa'elli hundumaa duratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas immoo hin xureeffamin. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin jedha. Gaa'elli qulqullaa erga ta'e ciisicha gaa'elaa maaltu xureessa? Ciisicha gaa'elaa kan xureessu maalidha? As keessatti macaafa qulqulluu keessatti kan arginu ciisicha gaa'elaa kan xureessu ejjadha. Ejji immoo Waaqa duratti cubbuudha. Ejja bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Innis immoo kan namoonni gaa'ela keessa jiranii waliif amanamuu dhiisanii haadha manaa nama biraa yookaan immoo abbaa manaa nama biraa barbaacha adeeman jechaadha. Ejja jechuun karaa tokko isa kana. Karaa kan biraa immoo namoonni gaa'elaan walitti hin hidhamne abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii kan waliin hin jiraanne yeroo itti gaa'elaan alatti fedha foonii isaanii raawwatan walqunnamtii saalaa raawwatan. Inni kunis ejja jechaadha. Kanaaf lamaan isaaniiyyuu ejja. Afaan Ingiliffaan adultery and fornication jedhamuudhaan bakka lamatti qoodama. Kanaaf egaa ciisicha gaa'elaa kan xureessu ejjadha. Kanaaf gaa'elli keessumatti kiristaanni kanarraatii
bilisa ta'uun barbaachisaadha. Of eeggachuun barbaachisaadha. Gaa'ela duras xuraa'ummaa gaa'elaarraa of eeggachuun, gaa'ela boodas xuraa'ummaa gaa'elaarraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti dargaggoonni iddoo kanatti balaa baay'eetu isaan argata. Laftitti seexanni isin qoru, laftitti qormaanni guddaan isin mudatu iddoo kanatti. Waaqa isin gargaare waaqayyo irratti yoo hirkattan malee inni kun wal'aansoo guddaa ta'ee kan isin mudatudha jechaadha. Kanaaf asirratti gargaarsi waaqayyo baay'ee isin barbaachisa. Kadhachuun, qo'achuun, itti yaaduun, waa'ee isaa mul'ata qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan ala fedhii foonii qofa, gaaffii foonii qofa deebisuuf yookaan immoo bu'aa har'aa qofa, gammachuu har'aa qofa ilaaluudhaan wantoota baay'ee balleessuun hin danda'ama. Keessumatti gara fuulduraatti bal'inaan ilaalla. Gaa'ela dura fedhii foonitti seenuun balaa baay'ee, rakkina baay'ee jireenya namaa irratti fiduu danda'a. Kanaaf isa kana duraan dursinee sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf gaa'elli qulqullaa'aadha. Gaa'elli waaqayyo eebbise dhiira tokko dubartii tokko qofa gidduutti kan ta'udha. Beekamaa. Maaliif dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa dhiisa, haadha manaa isaatti hin maxxana, isaan lachuus immoo foon tokko hin ta'u jedha. Addaamiif waaqayyo Hewaan kenne, Hewaaniif immoo Addaam kenne. Kanaan ala dhiira tokkoo fi dubartii lama gidduutti, dhiira lamaa fi dubartii tokko gidduutti gaa'elli ta'uu hin danda'u. Gaa'elli ta'uu hin danda'u. Akkaataan uumama keenyaa isa kana hin eeyyamu. Tarii amantiin tokko tokko, aadaan tokko tokko isa kana kan eeyyamu jiraachuu danda'a ta'a. Haadha manaa lama akkuma kana kanaa oluu kan qaban jiraachuu danda'u ta'a. Akkuma kana jireenya amanamummaa malees immoo dubartoonni dhiira baay'ee wajjiniin yeroo isaanii dabarsan jiraachuu danda'a ta'a. Inni kun garuu waaqayyo duratti cubbuudha. Jireenya namaa balleessa. Namoonni akkasii aarsaa guddaa kaffalanii rakkina guddaa keessa jiraatu. Abaarsa keessa jiraatu. Har'a jireenyi isaanii gammachuun qabu. Kanarra darbee immoo jireenya bara baraan argatani. Mootummaa waaqayyoon argatani. Karaa kanaa gammachuun illee yoo jiraate, otuma jiraate iyyuu sagalee waaqayyo maal jedha? Namni waan lafaa guutummaatti yoo buufate, lubbuusaa garuu yoo dhabe maal isaaf bu'aa qabareera. Kana qofa miti mootummaa waaqayyo nama hanqisa. Warri akka saree waan hundumaa xureessan, warri halaleen, warri ejjituun isaan kun mootummaa waaqayyotti akka hin galle sagalee waaqayyo jala muree dubbata jechaadha. Kanaaf egaa qabxiileewwan kun baay'ee jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Iddoo itti kennuun nu barbaachisa. Qabxiin arfaffaanii nuyi sirriitti beekuu qabnu gaa'ela dura jaalalli gaa'elaa kan nama lamaan tokko taasisu ta'uusaa beekuutu nu barbaachisa. Jaalalli gaa'elaa kan nama lamaan tokko taasisu ta'uusaa beekuutu nu barbaachisa. Egaa gaa'ela keessatti nama lamatu tokko ta'a. Nama lamatu tokko ta'a. Saayinsiin isaa salphaa miti. Ulfaataa akkamitti ta'uu danda'a jennee gaafachuu dandeenya. Sagalee waaqayyo garuu maal jedha? Namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama jedha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irraa yommuu dubbisnu sagalee waaqayyo akkas jedha. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaattis hin maxxana, isaan lachuus foon tokko ta'u jedha macaafni qulqulluun. Egaa isaan lachuu foon tokko ta'u. Nama lamatu tokko ta'a jechaadha. Foon lamatu tokko ta'a jechaadha. Kutaa kana keessaa kan nuti ilaallu. Maaltu tokko ta'a kan jedhuufi baay'ee wantoota guddaa beekuun nu barbaachisa kanarratti. Barumsa guddaa, hubannaa guddaa qabaachuun nu barbaachisa. Yeroo baay'ee keessumaa gaa'ela keessatti wal'aansoon qormaanni karaa adda addaa kan inni uumamuu fi lama tokko ta'a isa jedhu kanarratti hubannaa baay'ee barbaachisaa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Maaltu lama ta'ee tokko ta'a kan jedhu kana lubni gammachiis jaafee kitaaba isaanii keessatti qabxiiwwan adda addaa tarreessaniiru. Isaan keessaa waan muraasa kaasuun barbaada. Inni tokkoffaan maal jedhaa? Nama lamatu tokko ta'a. Nama lamatu tokko ta'a. Salphaa miti namni lama akkamitti tokko ta'a. Egaa gaa'ela keessatti kutaan wal'aansoo guddaa qabu isa kanadha. Lama ta'anii tokko ta'u. Salphaatti lama ta'anii tokko ta'uun hin danda'amu. Herreega tokko ida'uu tokko lama yoo jettani salphaadha. Waan lama tokko gochuun garuu in ulfaata. In ulfaata. Akka Paaster Gammachiis jedhanitti maal jedhu kitaaba isaanii irratti waan lama tokko taasisuudhaaf soofuu barbaachisaa, muruu barbaachisaa, riguu barbaachisaa, irratti hojjechuu, irratti dadhabuu barbaachisaa jedha. Kun qormaata gaa'ela keessa argisiisuu danda'a ta'a. Egaa lama kun salphaatti tokko hin ta'u waan ta'eef qormaata baay'ee dabarsa. Gaa'elli wal'aansoo qaba. Salphaan seenaa. Otoo itti yaadin, otoo ittiin seeniin kan isin yaaddanii fi keessa seentanii kan isin argitanii garaagarummaa baay'ee qaba jechaadha. Kanaaf itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Nama lamatu tokko ta'a, aadaa lamatu tokko ta'a, filannoo lamatu tokko ta'a, maatii lamatu tokko ta'a, fedhii lamatu tokko ta'a, maaddii lamatu tokko ta'a, siree lamatu tokko ta'a. Namni gaa'elatti seenu kana hundumaa beekee qopheessuun barbaachisaadha. Salphaatti ta'a isinitti hin fakkaatin. Aadaa duraan qabdu dhiisuun, aadaa biraa kan inni qaburraa sheerii gochuun, aadaa duraan isheen qabdu dhiisee aadaa haaraa kan isheen qabdurraa qooddachuun
sireetiin tokko ta'uun akkuma kana manaan tokko ta'uun aadaa duraan qaban keessaa bahuun salphaa miti, baay'ee salphaa miti. Akkaataan guddinaa murteessaadha. Mul'anni karoorri jiru murteessaadha. Sana hundumaa walitti fidanii isarraa muramuu qabu irraa muranii isatti dabalamuu qabu itti dabalanii karoora waliin mul'ata waliin kan mana tokko tokko taasisu qabaachuun yeroo mataa isaa danda'e barbaada. Waan ta'eef isa kanatti duraan dursinee xiyyeeffannoo kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kan isatti aanu kutaa isatti aanu keessatti isinii xumuruun barbaada. Har'a garuu kutaa amma ilaalle kana keessaa qabxiilee barbaachisaa ta'an kanneen arfan yoon isinitti hime gahaadha jedhee yaada. Galatoomaa yeroo itti aanu sagantaa addaan nu eegaa. Subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin irraanfatina.